Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa kitaaba mata dureen isaa Mirga Ajjeesuu jedhu koomeediyaan Waaqoo Geetaachoodhaan kan barreeffame kutaa 3ffaa isaa isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti nu hordofaa. Boqonnaa 5 Utuu Abjuu ta'e. Deemsa keenya Naqqamtee irraa gara Najjootti taasisnee adda kan godhu magaalaawwan xixiqqoo keessa darbinu hundatti dargaggoota gurmaa'anii konkolaataa sakatta'an jiraachuu isaaniiti. Bakka barbaadanii fi yeroo barbaadanitti konkolaataa barbaadan dhaabsisanii sakatta'uun dargaggoota kana caasaan mootummaa naannoo sana jiru hojii isaa seeraan hojjechaa akka hin jirre na shakkisiise. Utuman waa'ee seeraan hojjechuu dadhabuu caasaa mootummaa yaadaa deemaa jiruu bilbilli tokko naaf bilbilame. Lakkoofsichi anaaf haaraadha. Kaasee yeroon itti haasa'uun sagalee obboleettii kootiiti. Kaleessa sababa isheen haasa'uu hin dandeenyeef ittiin haasofne. Har'a yeroon sagalee ishee dhaga'u keessi koo xiqqoo na boqote. Eessa geessaniittu? Naan jette. Amma magaalaa Gimbii dabarree jirra jedheen deebiseef. Fageenyi magaalaa Gimbii fi Najjoo gidduu jiru kiiloomeetira 75 ta'a. Konkolaataan karaatti isinitti dhufee isin fuudhu jira. Magaalaa Najjootti hin bu'inaa. Keessa darbaatii gara Igguu kottaa. Naan jette. Igguun ganda baadiyyaa bakka itti abbaan koo dhalatee fi haati isaa akkoon koo bakka jiraattudha. Maaliif jedhee gaafachuuf yaadeen akka manni keenya inni Najjoo gubate yaadadhe. Manni keessatti gadda ta'an waan hin jirreef ta'a jedhee yaade. Akkoon koo lubbuun jiraattus waan dulloomteef lafa dheeraa deemuurra achuma ishee bira gadda taa'u wayya jedhee yaade. Bilbila koo cufadheen xiqqoo yaadaan bade. Abbaan koo ajjeefamuu isaa qofa osoo hin taane mana inni keessatti ajjeefame keessatti illee gadda taa'uu dadhabuu keenya na aarse. Dhalli namaa gara jabeenya akkasii qabaachuun isaa na dhibe. Kan abbaa maatii irraa ajjeesanitti dabalee qabeenya barbadeessanii bakka itti gadda ofii ibsatan illee nama dhabsiisuun hammeenya akkamii akka ta'e yaaduutu na rakkise. Nan aare. Utuun humna qabaadhee namoota akkas godhan ijaa baachuun kajeele. Sekoondii muraasa utuu hin turin jechi mucayyoon kaleessa naan jette yaadadheen Kan ijaa namaa baasu Rabbi. gara yaada koottan deebi'e. Kiristoos gooftaan ani itti amanus ijaan baafatinaa akka jedhuun of yaadachiise. Deemsa keenya erga itti fufnee booda bakka Biilaa yookaan Najjoo irraa kiiloomeetira muraasa kan fagaattu jedhamutti namoonni muraasni Najjoodhaa konkolaataa qabatanii nu eegan. Konkolaataa keenya irraa buunee gara konkolaataa nuuf qabamee dhufeetti dabarre. Abbaan Fayisaa, barsiisaa eebbaan konkolaataa qabatanii warra dhufanii nu simatan keessaa tokko turan. Barsiisaa eebbaan yeroo ani kutaa 7ffaa baradhu barsiisaa koo turani. Sana booda bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti hidhata hojii abbaa kootii ta'anii hojjetaa turani. Wanta maatii kiyya irratti raawwatamee fi sababa isaa eenyu caalaa beekuu danda'u jedhee yaade. Isaan cina taa'een haasofsiisuu barbaadeen ture. Naaf hin mijanne. Teessoo gara dugda duubaa karaa mirgaan foddaatti dhiyaadheen taa'e. Yeroo magaalaa Najjoo keessa dabarru manni keenya karaa harka mirgaatti waan argamuuf manicha ilaalee darbuun barbaade. Naannoo mana keenyaa sana mana amantaa waldaa guutuu wangeelaa jedhamutu jira. Maatiin keenya achitti waaqeffata. Abbaan koos achitti waan awwaalameef awwaalcha abbaa koo fagootti ijaan ilaalee darbuun barbaade. Yeroo magaalaa Najjoo seennu imimmaan koo to'achuu hin dandeenye. Gara naannoo mana keenyaatti yeroon dhiyaadhu qaamni koo guutuun na hollate. Wanti ta'aa jiru hundumtuu utuu abjuu ta'e amma hirribaa dammaqee jedheen yaade. Konkolaachisaan yeroo naannoo mana keenyaa ga'u akka naaf dhaabu gaafachuuf jedheen dubbachuu dadhabe. Konkolaataan naannoo mana keenyaa yeroo ga'u morma koo karaa foddaa gadi baaseen gara mana keenyaa ilaale. Fagoodhaan yeroo ilaalamu mana gubataa fi daaraa isaa gurraacheetu mul'ata. Akka manichi gubate dhageera. Garuu yeroon argu nan rifadhe.
gubachuu keenyanii fi qorqorroo osoo hin taane yaadannoo ani manicha keessatti qabutu natti dhufe. Mana ani keessatti obbolaa koo waliin taphadhee maatii koo wajjin yeroo dabarsetu natti yaadatame. Mana ani keessatti qormaata biyyoolessaaf qayyabadhee yaadannoo hedduu ani manicha keessatti dabarse yaadadheen boo'e. Konkolaataan deemaa jira. Gara awwaalcha abbaa kootii utuu hin ilaalinan darbe. Yeroo biraan deebi'ee ilaala jedheen ofitti hime. Konkolaataan magaalaa keessaa bakka tokko dhaabbattee hiriyyaa koo ani baay'ee jaalladhu baaruu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa wajjin barannee fudhatee darbe. Isan baaruu arge xiqqoo keessi koo tasgabbaa'e. Deemsa keenya itti fufnee magaalaa warra jirru jedhamtu geenye. Laaqana nyaachuudhaaf konkolaataa irraa buunee bara 1995 hanga 1997tti maatiin koo magaalattii kana jiraataa turre. Abbaan koo qindeessaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ta'ee tajaajilaa ture. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalattii akka ijaaramuufis abbaan koo gahee guddaa taphataa ture. Ani yeroo sana mucaa xiqqoo yoon ta'eyyuu namoota magaalaa sanaa ani argu hedduun isaanii kana dhugaa naaf ba'u turan. Hawaasa magaalattii wajjin hariiroo beessa qabna turre. Yeroo magaalaa warri jirru irraa abbaan koo jijjiirraa hojiif gara magaalaa Najjoo deemu namoonni mandara keenya mana dhufanii imimmaan nu geggeessanii akka turan nan yaadadha. Barattoonni abbaan koo barsiisaa ture mi'a mana keenyaa konkolaataatti nuuf fe'anii abbaa koo galateeffachaa nu geggeessan. Yaadannoowwan akkanaa ani magaalattiitti qabu yaadachaan gara hoteela laaqana nyaannutti deeme. Hiriyootni waggaa 13 dura waliin taphachaa barataa ture bakka tokkotti sassaabamanii argeen isaan dubbise. Bakka tokkotti isaan arguun koo natti tole. Booda kan dhageetti magaalaa warra jiruu keessatti hiriirri gochaa maatii koo irratti raawwate balaaleffatuun geggeeffame akka ture natti himan. Namni tilmaamaan umuriin isaa 50moota keessa ta'u tokko dhufee bakka teenyutti na dubbisee waan hin jedhu qabu waan tokko qofaan sitti himanaan jedhe. Fuula gaddaatiin boquu koo oliif gadi raaseen tole jedhe. Abbaan kee waan hojjechuu danda'u hojjetee du'e amma dabareen kan keeti naan jedhe. Wanta inni naan jedhe sirriitti itti yaadee hubachuu yoon dadhabeyyuu tole jedheen deebiseef. Boqonnaa 6 warqee koo ajjeesanii. Laaqana erga nyaannee booda imala keenya gara bakka dhaloota abbaa koo bakka haati koo fi obboloonni koo jiranitti gochaa jiru itti fufne. Daandii guddaa qabannee deemaa turre irraa magnee karaa baadiyyaatti geessu qabannee deemsa keenya itti fufne. Waqtiin isaa ganna waan tureef bokkaan roobuu eegale. Karaan isaa baay'ee gaarii waan hin taaneef konkolaachisaan suuta oofaa deemsa keenya itti fufne. Daandiin konkolaataa nuti qabannee ganda xiqqoo Igguu jedhamtu nu geesse. Mana akkookoo ga'uudhaaf konkolaataa sana irraa buunee deemsa daqiiqaa 5 deemuutu nurra jira. Maal akkanatti dhaga'amaa jiru adda baafachuu hin dandeenye. Bokkaan roobaa jiraachuu isaa dagaddeera. Daa'ima xiqqoo ta'ee waqtii ganna abbaa koo waliin mana akkookoo yeroo deemnu karaan kun waan mucucaatuuf abbaan koo saggoo isaatti na baatee adeema ture. Amma garuu of danda'ee nama jabaa ta'een qofaa koo deemuu dadhabe. Adeemsi karaa daqiiqaa 5 sun deemsa dheeraa ulfaataa yaaddessa ani jireenya koo keessatti deemedha. Akkookoo, haadha koo, obboloota koo, firoottan koo gadda taa'anii jiran arguufan jedha. Namni ana eegaa hin jirre ibabbaa qofaadha. Dallaa mana akkookootiitti dhiyaadhee sekoondii muraasa dhaabadheen waadaa ani utuun finfinneedhaan ka'iin ofiif galee yaadadhe. Akka ilma hangafaatti ofii jajjabaadhee haadha koo fi obboloota koo jajjabeessuutu narra jiran jedhe. Yaadaan akkasitti ofitti dubbadhus qaamni koo na laafeera. Harki koo na hollata. Gara dallaa akkookootittan ol seene. Sagalee iyya guddaatu dhaga'ama. Namoonni anaa wajjin dhufan mataa qabatanii iyyuutti ka'ani. Kunoo kaa ilmi kee ni dhufe Geetaachoo koo ijoollee kee eenyutti dhiistee deemtee iddoo kee ani du'uu wayya kaa jedhanii namoonni iyyu. Namni hunduu imimmaan dhangalaaseetu iyya. Daqiiqaa muraasaaf waan ta'e yaadadhu. Sana booda yeroon sirriitti of baree naannoo koo ilaalu hunduu callisee ta'a. Harmee koon arge. Fuullee koo lafa firaashii irra miila diriirfattee keenyanitti hirkattee
Teessi boquu ishee gadi qabattee jirti. Imimmaan ishee fixattee fuulli ishee gurraacheera. Ka'een itti fiigee itti marme ofitti naammattee Abbaa kee nu jalaa ajjeesanii. naan jette boo'ichaaf itti deebisuu hin dandeenye. Calluma jedheen hammadhee ho'e. Ija koo keessa ana ilaalaa sagalee ciccitaadhaan natti dubbatte. Maal isaan goone? Jettee na gaafatte. Homaa deebisuuf hin dandeenye. Ofitti ishee qabeen akkan baay'ee ishee jaalladhuu fi hundumtuu akka sirratu gurra isheetti hime. Hundumtuu ni sirrata. Ati hin dhiphatin jabaadhu. Ani sii jira jedheen itti hime. Ija ishee keessattiin abdii xiqqoo arge. Imimmaan koo fuula koorraa na haxaa Tole dhala koo. naan jette. Sana booda ka'een obboleettii koo dubbise. Isheenis bo'aa hin jirtu callistee na ilaalti. Ishee wajjin dubbachuu sodaadhe. Hunda keenya irra obboleettiin koo abbaa koo waliin walitti dhufeenya addaa qabdi waan turteef baay'ee akka gadditu nan beeka. Obboleewwan koo dhiiraa warra qotisuu koo dubbiseen taa'e. Akkoo kee dubbise. Naan jedhe obboleessi abbaa koo bakka isheen jirtu barbaadeen naqee bira taa'e. Sagaleen ishee duudeera Anaan nan ajjeesanii qooda warqee koo ajjeesan. jettee boossi. Asii gadi na boorsisanii jette. Jettee deddeebitee nuti abbaa dhabne isheen ilma dhabde akkasitti lubbuu nama balleessanii haadha manaa haadhaaf ijoollee wal faana boossisu. Kun hundinuu maaliif akka ta'e ka'umsi ajjeechaa kanaa maal akka ta'e amma yoonaa waan hin bareen qabu. Ergan maatii koo wajjin wal argee gadda koo ibsadhee booda hojiin koo itti aanu ka'umsaa fi akkaataa ajjeechaa kanaa baruu ture. Daqiiqaa muraasa erga boqonnee booda obboleewwan koo sadan wajjin mana keessaa gadi baanee haasa'uu jalqabne. Akkuman kana dura dubbadhe obboleessi ana irratti dhalate dubbachuus dhaga'uus hin danda'u. Isaa wajjin haasa'uu gaafa barbaadnu mallattoodhaan waan jechaa jirru ibsuufii yaalla. Innis akkuma koo sababa du'a abbaa kootii fi akkaataa inni itti ajjeefame waan bareen qabu. Maal jettanii itti himtan jedheen obboleettii koo gaafadhe. Elektirikiitu isa qabe achumaan mannis gubate jennee itti himne. Naan jedhan. Maaliif dhugaa isaa akka itti hin himne gaafachuuf jedheen dhiise. Yoo dhugaa isaa bare baay'ee akka jeeqamu waanan tilmaameef nan callise. Obboleessa koo isa qotisuu Tuulii yeroo abbaan koo ajjeefamu mana sana keessa isa ture qofaatti baaseen haala ture hundumaa akka naa ibsuuf isa gaafadhe. Xiqqooma haasaa akka jalqabeen boo'ichaaf jedhee natti himuu hin dandeenye. Anis isa hin dirqisiifne. Booda haasofna jedheen gara manaatti ol deebine. Erga xiqqoo teenye booda aduun lixuu eegalte. Firootnii fi namoonni ollaa gara mana isaaniitti galuu eegalan. Galgala maatii koo wajjin carraa bal'inaan haasa'uun argadhe. Hundumtuu gadda hamaa keessa waan jiraniif waan raawwatame hunda isaa gaafachuu irraan of qusadhe. Yeroo garmalee halkanaa'u akka rafnuuf nutti himan hunduu bakka nuuf kenname ciisne. Anii fi obboleewwan koo lamaan iddoo tokko rafne. Hirribni na fudhachuu dide. Imimmaan koo dhaabbachuu hin dandeenye. Waggaa dheeraa booda obboloota koo wajjin siree tokkorra rafuu koo miira gammachuu xiqqoo natti dhageessise. Gidduutti fincaanni naqamnaan gara mana fincaanii deemuuf ka'ee yeroon gara kutaa itti aanuutti darbu haati koo teessee jirti. Halkan kanaan maaliif akka kaate teessuun bitaa natti galeen suuta jedheetti siqee ilaale. Bo'aa jirti. Akka nama isheen agarreettan sagalee kootiin suuta jedhee ishee waame. Dhimma jennaan naan jette akka nama rifateetti. Maal taatee asmiitu si jalqabee jedheen gaafadhe. Lakki gadi ba'een reefuu deebi'aa jira naan jette akka isheen bu'aa jirtu akkan arge hin barre. Haati koo waggaa dheeraadhaaf dhukkuba asmiidhaan rakkatti. Waqtii gannaa keessumaa dhukkubichi waan itti hammaatuuf waqtiin gannaa yeroo dhufu akkuma maatiittuu baay'ee na yaaddessa ture. Waqtiin gannaa inni kun garuu waan asmii caalu fidee dhufe. Ishee achumatti dhiiseen bira darbee gara mana fincaanii deeme. Qofaa koo ala dhaabadheen imimmaan akka nuti dhiphanneef dhokattee boossi jedheen ofitti dubbadhe. Wanti hundumtuu bitaa natti gale. Nama tokko kan ofii isaati jabaatee na jabeessuun barbaade. Namtichi sun anuma ta'uu qaba jedheen murteesse.
Gara manaatti ol deebi'een suuta jedhee deemee ciise. Utuu hirribni nan fudhatin lafti bari'e. Guyyaa lammaffaa hirriba malee buluu kooti.